Shama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii illee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nagayyi sifaanaa jiraatu viidiyoo Sumayyaa agartanii jirtanii hundi keessan hin beeka akkasin agartanii akkasin irraa sharrambaa shat jecha oltan hin beeka ani immoo akkuma beektan galgaleen keessan galgaluma dhufa waan jettanii jirtanii koomentii keessan baay'een isaan dubbisaa oolee koomentii naannoo 1,000 haa ta'u kanuma keenya unuma ijoollee keenya jechuudha koomentii namni barreessu isinuma maaliif qeequmsa baay'ee qeequmsa illee baay'ee hima qeeqxanii garuu qeequun keessanis gaariidha gaariis miti bakka itti gaarii ta'us qaba bakka itti gaarii hin taanes hin qaba anillee waan takka hubadhee yeroo baay'ee akkasaa walitti deebi'an illee jechuun waan hamma kana haasee keessatti guyyaa gaafa Sa'idoon qalabatii ayyuutti kaatirra viidiyoo kana hojjechuu eegalee haga guyyaa har'aatti akkuma isaa walitti deebi'an osoo walitti deebisuun harka namaa jiraate anatu walitti deebisa ture maaliif baay'ee takka bakka guddaa ishee fi qaban Sumayyaa kanaafi baay'ee ishee jaaladha dhugaa dubbachuu fi maaliif waan mashin haadha manaa Sa'idoo taateef malee waa biraaf taateef miti akka waa biraaf illee akkasuma ture haa ta'uti bakka guddaa ishee fi qabaatanii jechuu barbaadeen garuu viidiyoo ishee har'aa keessatti waa hubadhee bakka viidiyoo Sa'idoo fiddee bakka inni amma suuraa kana ilaalutti suuraa Jamiilaa mucaa isaa suuraa Sumayyaa yeroo inni ilaalutti ishee nyaara ishee akkana goote yeroo inni bataam wadda halloo Sumayyaa yeroo inni sana nyaara ishee akkana goote yeroo tokko ofirratti beekuunis waan gaariidha jedhee yaada deebitanii nuun iyyuu gorsaa turte haana ammoo maal taanaan isheetti deebite jechuun keessanis waan hin oolle har'allee ta'e bor isheetti deebee ishee qeequu hin barbaadu garuu gowwaatti nimuu gamnatti hin fuurshuu akkuma jedhan sana hin fuurshuu yookaas inni himu jechuun gamnatti bira qabdee itti himta gamni dafee galaa fi gowwaan immoo dubbii waan hin galleefii fi ittuma himtaa jechuudha fakkeenyaaf icciitii fuuldura isaa jiru itti himta ifa baaste maaliif hin beeku waan ta'eef jechuudha Sa'idoon akkas ta'ee jira Sumayyaan akka Sa'idoo ashoofaa jirtu irratti beekama viidiyoon ishee baay'een keenya dhugaa jennee gammannus yeroo tokko dhugaa walitti himuunis immoo gaariidha fuula ashoofaatu isheerraa mul'ata fuula isa yookaas immoo isa kijibuu yookaas waa isaaf qindeessite jirti akkasitti yaada'anii an dhugaa dubbachuuf akka yaada kiyyaatti akkuma beektan akka Sa'idoo walitti deebi'an okay hedduu jaalanna hunda keenya jaalataa namni jibbu hin jiru garuu Sa'idoon osoo ani beeku osoo dhaquu dhiisee natti tola viidiyoo ishee har'aa irratti garuu maaliif nyaara ishee akka tokko gooti beektanii na rifachiifte maaliif uffata fa'aa maaliif bituun barbaachise maatti goota kana asana jettee uffata yoo bite ijoollee ofiif bitee ijoollee ofii waggaa amma kanarra taa'ee uffata bitee ijoollee isa geessuuf waanuma jiru isheen garuu maaliif barbaachise maal sii godha yoo feeteyyuu dubartii amma fuudhuuf jettu kanallee itti deebitee fuudhuu hin dandeessa jettee yeroo tokko nama wayii yeroo tokko yaadattu yoo ta'e nama sana maqaa hin barbaadu magaala Finfinnee keessatti waggaa tokkoof himachaa ture inni hin beektu nama sana agaruu maqaa isaa hin barbaadu agarraatti onnee keessan keessa jira onnee Oromoo hundaa keessa jira dhugaa dubbachuu fi ta'us seenaa isaa keessaa waa yaadadhe yeroo lama yeroo tokko toonni sirbaa oolee galuu maal akka ta'e himatee lammaffaa sadaffaa illee himatee waansaa waan waggaa tokko ol akka ta'e immoo odeessee achumarraan uummanni maal jedhee kaan kijibdaa jedhee kaan immoo ati maaliidha ati sodaata maal jedhanii viidiyoon sun hagarraatti illee jira jechuudha miidiyaarra oofamaa ture garuu umarratti isa amne sini galee isa umarratti isa amne jechuudha maal siniin jechuu barbaade har'a Sa'idoon kun dhugaa dubbachuuf akkamitti Sumayyaan kun akkamitti isheen gara Yemeniitii waamtee dhuguma booleetti wal fudhannee galla akkuma jette kana dhuguma Sa'idoo fudhattee galuuf moo akkam jechuun dhuguma akkuma dura isinitti hime ishee qeequu hin barbaadu maaliif kaleessa ishee faarsaa ture har'a immoo qeequu hin barbaadu maaliif afaanuma kaleessa damma nyaattee har'a immoo deebistee udaan nyaachuun hin fayyadu kanaafu har'allee ishee qeequu hin barbaadu har'allee ta'e bor Sumayyaa qeequu hin barbaadu garuu viidiyoo ishee har'aa keessatti yeroo ishee nyaara ishee kiftir gootee hundi keessan hin sobdu naan jettu ani maalan soba anaan sobduu gootanii hundi keessanii haganuma na amantee abdanii maal yeroo isheen jettu
maaltu amma kana haasofsiisuu fide okay haa ta'uyyuu malee Sa'idoon immoo maaliif akkamittiin yeroo ishee waamtutti battalumaa fiigee dhaquun maaliif barbaachise gaaffii tokko illee osoo hin gaafne jechuun nuti akkasuma shaawwadamna jechuun baay'een keenya akkumatti shaawwadamneeti kan addunyaa kanarraa waan feetaa ture beektu tokko gara wanti ittiin deemu ani garuu haasoo irrumarra keessa wanti jira sinitti meera gowwaatti immoo gamnatti hin furshu akkuma isin jessinii galaroo haasa'uuf jedhu garuu wantichi waa'ee jaalalaati malee waan akkasii waan haasa'aniif miti waa'ee amanaaf abbaa manaati ta'us Sa'idoon kophaa saaqa jedhee hin yaadu garuu yoo kophaa isaa dhaqe Sa'idoon shaawwadamee jira. Sumayyaan akka isa shaawwaddu ibba beekamaadha. Dhugumatti Sumayyaa Sa'idoo booleetti simattee abbaa ijoollee kooti jettee fudhattee galti. Waan kun dhuguma hunduma keessanitti wanti ta'e moo gaaffii isinitti ta'e moo akkuma anatti gaaffii ta'e hunda keessanitti gaaffii ta'e moo kan jedhamullee dhugaa dubbachuufanii baay'ee takka gaaffii natti ta'ee jira. Garuu viidiyoo guyyaa kaleessaa akka Sa'idoo argee ani hedduu gammade. Baay'een keessanillee hedduu gammadanii ta'us immoo takka keessatti of ilaaluun waan gaariidha. Nuti of ilaallu hima deemna malee of hin ilaallu garuu osoo of ilaallee gaariidha. Sa'idoon ammasoo of ilaalee gaariidha jedhee yaada akka viidiyoo Sumayyaa har'aatti osoo hafeeyyuu natti tola. Isinii galee maaliif jechuun yoo of eeggattee barka Rabbiin illee si eegu yaa Rabbiitti na eegi waa taatee booddee immoo Rabbiin akkasuma jechuun ani egaa Sa'idoonis immoo ijoollee miti nama aqasaa galasaa bahasaa beekudha. Ta'us viidiyoon ishee har'aa garuu ibbatti nama shakkisiisa. Dhugaa Rabbi viidiyoon Sumayyaa har'aa akka ati shakkitu akka ati of sodaattu si godha. Viidiyoon hin gaddaa okay haamilee sitti hora si gammachiisa. Akka har'uma kana osoo walumatti manuma takka galanii viidiyoo waraabanii kunoo wal bira ga'ee jedhanii hedduu nama gammachiisa. Garuu viidiyoon ishee har'aa osummaa Sa'idoon gara Itoophiyaatti qajeele xiyyaaruma yaabbatee iyyuu ya Sa'idoo deebii jettee akka ati deebisistu si godhaa jiru. Gaabbii keessa waan si gashu fakkaata viidiyoon ishee har'a dhugaa Rabbi isiniin jedha. Maaliif har'a baay'een keenya koomentii jalatti illee maayitanii Sa'idoo achiin deemii Sa'idoo yoom koomentii sii dubbisa Sa'idoo yoo nagaleeyyu inni kaleessa bor deemaa jedhee bidee jechuun maaf ariifataa jechuu dandeenya. Nama waggaa tokko ijoollee ofii osoo hin argin taa'e miti halkan tokko ijoollee ofii waliin haasoo bartee haadha manaa kee bartee mana ho'aa bartee dhugumatti kophaa jiraachuu hin ulfaata. Kanaaf an akka yaada kiyyaatti Sa'idoo yoo kophaa isaa deeme shaawwadamee jira. Haanuma feeyyuu haa taatu Sumayyaan kun gaarii isaa taatu badduu isaa taatu isa isaa simachuus haa baattu waan fe'e haa taatu nama fudhatee yoo dhaqe okay rakkoon qabu. Isinii galee garuu Sa'idoo miti mataansaa ani akkoo Sumayyaa bichaa miti bara Sa'idoo miti mataansaa ofii isaa deemee kun haadha manaa kiyya deemee sima jechuun nama waggaa tokko guutuu gubatee bara Sumayyaa jechuun indee har'a abbaan manaa kee waggaa tokko guutuu ati kooyi otoo abbaan manaa kee jaalattee waggaa tokko guutuu addunyaarra naannessitu bara. Galee garuu waanuma Sumayyaa miilana qaacam go'attu natti fakkaata. Natti viidiyoo ishee har'aa yeroo ilaalu waanuma isheen qaacam gootee liqimsitu wayii natti fakkaata. Dhugaa Rabbi ani baay'ee takka sodaadhe dhugaa Rabbi akka viidiyoo har'aa sodaadhe waan takka sodaanne. Viidiyoo kee yeroo hedduu ni agartuumi anumatu gammadee ililii baqa walitti deebi'anii akkas ta'anii sana ta'anii wayina jee viidiyoo jedha har'a garuu dhugaa Rabbi isin jedha imimmaantu ija kiyya keessa harca yeroo isheen kiftir gootee kofaltu ija ishee nyaara ishee akkana walitti gugudunfitu dhugaa Rabbiyaanii jechuun waanuma ammuma Sa'idoof bira amni wayii natti fakkaata jechuun ati akkoo ergi duute ergi baddee ergi hidhamtee waliif bo'uun faayidaan qabu. Gin Sa'idoon osoo amma of eeggatee yookaas immoo namni gubatee beekee karaa barbaade simi'uu danda'a bara jechuun waggaa tokko waggaa lama hidhatti yoo si darbeeyyuu isaaf waan guddaadha. Kanarra immoo Sa'idoon kana ta'uu beekatee yookaas isheen gaarii isaa taatu badduu isaa taatu waan fe'e haa taatu osoo nama fudhatee dhaqee baay'ee gaariidha jedhee yaadani. Ani yaadni kiyya akkasii viidiyoon Sumayyaa har'aa anaan dhibba na shakkisiise isiniin garuu shakkisiisuu dhiisuu mala baay'een keessan amantanitti ta'uu mala ta'es ta'uu baates wal simatanis simachuu baatanis viidiyoon ishee har'aa viidiyoo nama shakkisiisu malee viidiyoo nama gammachiisu miti jechuudha. Dhugaa dubbachuu baani akka har'aa kiyyaatti viidiyoo isaanii ilaalee shakkeen beeku guyyaa takka dhugaa Rabbi har'aa dhibba shakkee dhugaa Rabbi isiniin jedheen beeku ba'a.